Garuma baaburichitti yaa'itti. Gara Finfinneetti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OGMS'ti. Hordoftoota OGMS Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa kun bashannana OGMS'ti. Bashannanni OGMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf deefan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisudha. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin waan affeerraa keenya. Qabicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin obsumaan Andaargee nu waliin tura turte gaarii. Kun bashannana OGMS'ti. Maqaa keenya Maqaan kiyya Solomoon Geetanaan jedhama. Maqaan koo Eliyaas Bekkelaa Butuleen jedhama. Yohaannis Baqqaleen jedhama. Shaadaan Agazaan jedhama. Maqaan kiyya Zarihuun jedhan. Aniyyuu Abdiisaa Sentii jedhama. Abdii Ahmad jedhama. Gaaffiin jalqaba irratti gaafadhu hibboodha hibboo. Ribiif. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti eenyu isheen? Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqinaa jetti. Hin beekne. Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqinaa jetti. Yaadachuu hin dandeenye. Yeroo jalqabaa fi nama dhagaa jira bicha. Kanarraa kan ka'e yaadachuu hin dandeenye. Biiftuu ta'uu danda'a? Abidda. Ta'uu hin danda'a? Abidda. Abidda jechuun harkaan nan tuqinaa jetti jechuun tarii yookiin immoo amma yaalii koo yaaleera. Isa kana ol yaaluu nan danda'a. Shaa jetti shambaa jetti. Deebisuu hin dandeenyu. Mee yaali kaa hibboo waan ta'eef taphadhu. Yaali. Namadha? Nama? Namni harkaan nan tuqinaa jedha. Ayi deebisuu hin dandeenyu. Mee carraata akkasii kenname. Hin beekne. Tafki yookaan immoo ishee nama nyaattu sana nama qimmiiddi baay'ee nama gubdoggu nama qimmiiddi tafki. Kanaaf tafki daare. Dobbi daare. Kanaaf tafki moo dobbi jennaan. Dobbi bakka dobbi haa ta'u. Dobbi haa ta'u. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Ibidda ta'a? Abiddaadha? Abiddaatti fakkaate garuu. Mee tokko yaali mee carraa siif kenna. Shaa shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Na jalaa baddeetti. Na jalaa baddeetti garuu nan beekaa na jalaa baddeetti. Beekuu hin dandeenye. Mee yaali. Eessoo ta'inna. Eessoo. Eessoo. Akkasii. Akkas. Itti amantaa. Itti amanee. Eessoodha. Yeroo raasan aannan yeroo raasan shaa itti shambaa itti harka nan tuqinaa. Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqinaa jetti. Intalina buddeena gaafatachaa nama. Harkaan hin tuqanii. Eshi bakka kaannisa. Eshi na darbuu hin danda'amu. Deebii kee biddeen moo kan isaan? Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqinaa jetti. Nan beekan ture. Biddeenuma sanatti naa qabi. Ishee tolchan sana. Wayiidhaan kaannisa kana qabu akka kaannisa. Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqinaa jetti. Abaa inni kalikkuu suni maali ture? Hin beeku. Yaaltu? Filannoon naaf goota? Filannoo immoo hibboo maal taate? Yaa barataan yaala yaal. Shaa jetti, shambaa jetti. Eshi shaa jetti, shambaa jetti maali jetti? Harkaan nan tuqinaa jetti. Shaa jetti, shambaa jetti harkaan. Abaaboo jedha. Abaaboo? Amantaa? Dobbi. Dobbi. Itti amantaa? Eeyyan. Eeyyan. Gaaffii lammaffaatiin yeroo baay'ee sirboota keessatti arfan qalloo yeroo jedhu dhageessee beektaa? Afran qalloo jechuun ani meebii karaa Harargee kanatti biyya ta'uun beeka.
afran qalloo jechuun fakkeenyaaf amma artistoonni walitti gurmaa'anii jechuun gurmii tokko keessa guutaan maal jenna afran qalloo wanti garee afran qalloo jennaan nutti fakkaata. Dhageessee beektaa jechuudha. Mee ilmaan arfan qalloo eenyu faadha? It is very difficult question. Irra Yaalu. Beekaa jetteetaa ibsiteetta. Ibseera mi maal jetteera deebii. Ilmaan arfan qalloo eenyu faadha? Ilmaan afran qalloo nama tokko qofa waamuu danda'amoo? Keessaati kan beektu mayyaa? Isi bakka natti hafu. Waamtu? Iwaamu. Hin beeku adda gongoruu na hafu. Sirba dhaggeeffadhu. Garuu arfan qalloo yeroo jedhamu dhageessee beekta. Arfan qalloo dhagee beeka garuu sirbicha garuu jechuun wanta fedhii irraa qabdu tokko dhibbaan itti yaaddee maal jettee qoratta mitire arfan qalloo jechuun maal jechuudha. Kanaafiyyuu erga dhageessee beektee ilmaan arfan qalloo eenyu faadha? Ilmaan arfan qalloo. Jechuun ilmaan arfan qalloo amma fakkeenyaaf sirba keessatti dhagee sirbichumaan keessatti dhageeyyuu yeroo inni caqasu maal jedhu waan hin dhaggeeffanneef hin beeku walumaa gala. Arfan qalloo yeroo jedhan dhageessee beektu? Dhageenya. Lakki deebii maqachaa harta ilmaan arfan qalloo eenyu faadha? Afran qalloo. Anaaf hin galle. Deebisuu hin dandeenye yaa'u ani kanaan dura fedha sirba dhaggeeffachuu kana badaa waan hin qabaanne. Utuma taaksii fayyadamaa turre nageenya amma. Dhageen beeku. Ilmaan arfan qalloo eenyu faadha? Ali Birraa, Qamar Yusuffaa, Ali Shabboo isaan kana. Ilmaan arfan qalloo. Ilmaan isaan ilmaanidha garuu gosti jechuudha arfan qalloo. Gosaan garuu ammana hin beeku garuu gosni hin jiru. Ilmaan hin qaban arfan qalloo. Afran qalloon ilmaan inni miti baandiin hin beeka. Baandiin beeka. Malee ilmaan afran qalloo hin jiru natti fakkaata. Afran qalloo baandiin dhageera. Ittiin beekta. Mee ilmaan arfan qalloo immoo eenyu faadha? Dhiifama kanas na darbi. Baandii gara akka gara Harargee kanatti hundeeffame wayii baandii ta'uu isaan beeka malee ilmaan arfan qalloo. Boorana jira. Boorana Barreentu. Yaada Boorana Barreentu. Eeshi. Abiroo lama maal jedhama? Doktora kabajaa Ali Birraa, artistii Haaloo Daawwee, Muhammad isa wanti Oromiyaa barreesse faaruu naannoo Oromiyaa barreesse maqaan isaa yaadadhu eenyu. Isaan ilmaan arfan qallooti? Isaan warra arfan qalloo hundeessedha. Isaan warra hundeesse. Kanaafuu yeroo kanatti arfan qalloo dhagee beekaa itti mitira ilmaan yookiin gosti arfan qalloo eenyu faadhaadha? Gosa isaanii hin beeku. Hin beeku nama irra darbe. Gosa hin beeku ilmaan isaanii hin beeku. Baaburri elektirikaa takka Adaamarraa ka'ee gara Finfinnee gaafa deemu qilleensi immoo Finfinnee gara Adaamaatti yoo bubbise aarri baabura kanaa garamitti yaa'a? Garuma baaburichitti yaa'itti. Gara Finfinneetti jechuudha. Gara Finfinneetti? Wanta? Jechuun baaburri gara sanatti deemaa jira. Okay. Baaburri gara sanatti baabura elektirikaadha. Baaburri elektirikaa aara hin qabu. Maal jenna? Hin qabu. Baaburri elektrikaa aara hin qabu jenna. Gara Adaamaatti. Gara Adaamaatti. Tamanta? Yaa. Galatoomii gaaffii tokko. Gara Adaamaatti yaadama yaada. Baaburri sun waan Adaamaa jiruuf yaa Finfinnee waan hin geenyeef distaansiin kiiloomeetiriin jiru yaa Finfinnee osoo hin qaqqabne waan ta'eef gara Adaamaatti yaa jedhee yaada.
Haalli baaburaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti yaa'aa jechuudha. Kallattii isaa jijjiira waan ta'eef fakkeenyaaf bubbeedhaaf achi bubbisee achi ofa malee waan ta'eef karaa gara Adaamaatti nutti as deema jechuudha. Gara bahaatti deema. Gara Adaamaatti bubbisee. Eeyyee. Gara Adaamaatti yaa'a. Ayyee galatoomne. Baaburri haaraan qabu. Haaraan qabu baabur. Akkamitti maal qabare? Ima elektirikaan hojjeta waan ta'eef haaraan qabu. Haaraan qabu? Hin qabu. Itti amantaa? Nan aman. Elektirika waan ta'eef haaraan qabu haara isa fidare. Kanaaf haarri isaa yaa'u? Haara maal qaba elektirika dhaabban haara maal qaba? Haaraan qabu? Hin qabu. Harri gara Adaamaatti yaa'a. Gara Adaamaatti yaa'u? Itti amantaa? Ishi makiinaan asii achi deemaa baabur qilleensi gubbaa gadi yaa'aara. Egaa yaa qilleensi gadi laachisuure. Kanaaf gara Adaamaa? Gara Adaamaa yaagaa. Haaraan qabu baaburri. Maal qabare? Haaraan deemu. Haaraan qabu. Bashannana OJMC'ti. Gaaffii xumuraa akkas jedha. Gaarri dheeraa Itoophiyaa maqaan isaa maal jedhama? Hin beekne. Hin beekun. Deebiin kun na rakkisa. Kilimanjaaroodha. Kilimanjaaro. Kilimanjaaro? Eeyyee. Itti amantaa? Gaara Kilimanjaaro. Asumaanis dheerina isaas. Hanga makka ta'e. 3,391 waan akkas natti fakkaate xiqqoo ishii yaadadha naannoo kutaafuu dhiifama guddaa ishee magaa naannoo kamitti argama? Eessatti argama? Kilimanjaro. Oh my god. Kana darbi di Ras Dashan. Dashan. Tamanta? Kan Itoophiyaadha miti? Gaarri guddaan Itoophiyaa akkoo Ras Dashan itti beeku. Dheerinni isaa hangam? Dheerina isaa kiiloomeetira meeqa akka ta'e hin dagadheera. Eessatti argama? Naannoo kamitti argama? Iddoo itti argamu illee hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Gadaanatti hin baranne ji'oogiraafii keessa. Baradheera garuu nan dagadhe maal waan sobaa miti nan dagadhe. Dagadheera. Kan Itoophiyaa Kilimanjaro. Kilimanjaro? Kas jedhama? Dheerinni isaa meeqa? Dheerinni isaa 4,000 warra fadheera tureera gargar baradhee waggaa meeqa? 4,000 meeqa jenna? Ilmaan meeqa? 4,920 waan akkasitti. Kan Afrikaa miti kan nagaafte. Itoophiyaan jedhe. Kan Itoophiyaa isa? Kan Itoophiyaa amma Ras Dayyan. Moo Dayyan? Kan intana Kilimanjaroon kan Afrikaati. Ani kan Itoophiyaan si gaafate. Kan Afrikaa kan Itoophiyaa Ras Dayyan Ras Dashin. Gaarri dheeraan Itoophiyaa maqaan isaa maal jedhama? Ras Dashin jedhama. Dheerinni isaa meeqa hangam? Dheerinni isaa 6,000 fi 6,000 olidha garuu 6,000 meeqa akka ta'e hin beekne 6,400 wayi. Naannoo kamitti argama? Naannoo Amaaratti. Gaara dheeraa Itoophiyaa kan Afrikaa Kilimanjaaroodha. Kan Itoophiyaa gaara diimtuudha. Tulluu diimtuu. Tulluu diimtuu? Tulluu diimtuu. Dheerinni isaa hangam? Isheessa. Naannoo kamitti argama? Ishees sorry. Yaa barataa social science miti. Ishee kanas yaa garuu tulluu diimtuu ta'uusaa amma tokko. Tulluu diimtuu garuu? Akkasumatti naaf qabamu. Ayyee galatoomaa. Galatoomaa. Ras Dashan. Dheerinni isaa hangam? Dheerinni isaa 4,600 jidduu sanitti. Tamantaa? Jidduu sani 4,600 gaara 4,600 bakka jidduu sana garuu mana. Naannoo kamitti argama? Amaaratti argama. Naannoo Amaaraa. Gaarri guddaan Itoophiyaa keessatti argamu Ras Dashan jedhama. Dheerinni isaa 4,620 godina Amaaraatti argama. Naannoo Amaaraatti argama. Ayyee galatoomaa. Ayyee rakkoo.
kabajamtoota hordoftoota OGMC Media kan daawwachaa turtan egaa bashannana OGMCti. Egaa bashannana OGMC keenya egaa irraa barachaa itti buhaaraa bashannanaa turtii bareedaa akkasiin dabarsan abdii guddaa qabna. Yeroon immoo egaa yeroo deebiirraa keenyatti jirra. Akkuma beekamu egaa gaaffii tokkoffaa irratti hibboo ture kan nuti gaafanne shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqiin jetti maal isheenii jenneeti egaa kan nuti gaafanne akkuma egaa baay'een isaanis deebii kana yaalanii jiru kanneen argatan jiru. Egaa deebiin isaas immoo egaa gurgubbee yookiin doobbiidha jechuudha. Gaaffii lammataa irratti immoo egaa kan nuti gaafachaa turre yeroo baay'ee egaa sirboota garaagaraa keessatti yeroo sirbamu ilma arfan qalloo jedhamee yeroo sirbamu dhageessanii beektu jenneeti egaa kan nuti gaafanne akkuma beekamu egaa ilmaan arfan qalloo immoo eenyu faadha jenneeti kan nuti gaafanne jechuudha. Isaanis oborraa baabilee alaa dagaadha jechuudha. Gaaffii sadaffaatiin immoo kan nuti gaafachaa turre baaburri elektirikaa tokko Adaamarraa ka'ee gara Finfinnee gaafa deemu qilleensi immoo Finfinnee gara Adaamaatti yoo bubbise aarri baabura kanaa garamitti yaa'a jenneeti kan nuti gaafanne baay'een isaanis egaa deebii kana yaalaniitu jiru kanneen argatanirra jiru deebiin isaas egaa jalqabuma irratti baaburri aara hin qabu jechuudha. Gaaffii xumuraa irratti kan nuti gaafachaa turre gaarri dheeraa Itoophiyaa maqaan isaa maal jedhama? Dheerinni isaa hangamii naannoo kamitti argama jenneeti kan nuti gaafanne maqaan isaas egaa Raas Daashan jedhama. Dheerinni isaa immoo meetira 4450dha. Naannoon inni itti argamu immoo naannoo Amaaraatti argama jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMC Media gaaffileen har'aaf qabanne egaa kana fakkaatu ture. Irraa barachaa itti bohaaraa turtii bareedaa akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.